kennaa namoota gurguddoo biyyi qabdu olomaa haaraa keessa dheebottee dhayxa waan ta'eef waan kuni kan waloo kennati waan ta'eef warakkoo amma jiru kana waloo kennan dhaabuu qabnaa yaada jedhu hundi keessan jabaadhaa walii sheer godhaa miliyoona galtanii miliyoona galle jabaadhaa hundi keessan fooloo godhaa nama kuma takka isin hafe kuma takkaaf 200 isin hafe miliyoona yoo galtan asa eegallaa hundi keessan walii dabarsaa member illee tayaa akka baariyaaliin bahu member tayaa muuxannoo isaan hin qabne irraa barumsa Ameerikaa Yuunivarsiitii Ameerikaa hin jirre ka biyya Chaayinaa jirurraa kan itti dhidhaamu memberii ta'a meeshaan kun meeshaa Chaayinaatti aappiin kun aappii kenna waan ta'eef akka baariyaaliin bahu riipoosti godhaa koppiliinkii godhaa memberii tayaa kuni muuxannoo abbaan qeerroo waanti hin qabne isinii himuuf akka meeshaa Chaayinaa tokkotti miliyoona galtan haasaa eegalla jennee turre galan congratulations maashaallah jawarii kana rabbiin FBI Oromoo godhe hin jaalata miliyoona galee jawariin kenna goota miliyoonni jala yaa'u galatoomaa ulfaadhaa warri haasaa kenna dhageettanii daqiiqaa lama keessatti follow gootanii miliyoona gochitan thank you so much ulfaadhaa obbo Jawar Muhammad yawaanii koomentii jalatti yeroo baay'ee daaddishaatiin jira ka amma gaazexeessaa waan ta'eef jawwee kenna baga nagayaan dhufte baga miskiinnan ke ilman ke biyya Arabaa jiran yaadatte rakkoon karaa seeran alaatiin deemuun dallaalan deemuun biiroolee seeran qabne deemuun ijoollee keenya biyya Arabaatirra gayaa ture waggaa dheeradha biyya Arabaa kana namni oluma ka'ee manaa badee deemaa karaa ga'ee haadha abbaan bilbilataa kaseeran deemullee seeran qabu lammiin biyya biraa yoo magrashii karaa seeratiin deemellee yoo du'e gumaa isaattu kafalamaa yoo miidhame miidhaa isaa irraa fuudhanii damoota irraa dhoogate hin kafalamaa fi ijoolleen keenya ka biyya Arabaatitti fooq irraa darbamanii du'an ka reeffi isaanii awwaala dhabee tallaajaa keessa yookiin mana maqooyyaa keessa ciisu manni haala kaa'u kana warra ilmaan dhabe beekaa warra achi buuteen dhabame anamma nama obboleessa kiyya kanatti dhalate waggaa 5 fuudhe isaa dhabirraa anummaan asirratti namni beekuun uyyuu jechuudha. Namni biyya Arabaa kanatti madaa hin qabne namni irraa hin du'in namni irraa hin madaayin namni irraa hin cabin namni irraa ijji hin badin namni irraa kaleen daalaasis dhukkuba kaleetiin hin qabamin hin jiru akkamitti walumaa galatti miskiinnan biyya Arabaa ijoollee rabbiin malee nama hin qabne mootummaa hin qabne kana akkamitti yaadatte gaafii jalqabaa waggaa dheeraatti booyaa turre. Asli galatoomii dhugaadha hedduun irraa ture actually anis kan inni eegaluu barbaade dhiifama gaafachuuni dhimmi kun bubbulee jira waggoota 3 akkas bubbulee jira hagammaa dabree tuttuquun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifama gaafadha excuse hin qabu garuu sababa tokko tokkoon qaba sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan argaa sababni isaa maali walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shiradduu bajira moo kajabu kana qorachuun qaban ture amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubatiin I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade yeroo na fudhate kalammataa dubbiin yenii oowwiti ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seenaa akkasumas lammiilee biyya san jiran durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san kophee ta'ee hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraa illee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagamta akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture ni beektan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme itti aansee caasaa namni keenya
fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutii fi Somaalee keessan dabaree Galaana Diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuun barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran hin agarre warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii tun taane walitti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallaan haa taatu irratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa saayikooloojikal problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa jedhee boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuun isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruf wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu computer game itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli drooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaat yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa nama duus ni harka walii nahuudhaa jira. Walii nahuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali? Fagoo teesseeti nama dhooyita. Nama dha'uusaa biran geessu atillee hin dhayamtu. So what this drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoititti. Ijoolleen achi keessa jiru ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitaraa taphatuutti if ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitaraa taphatuutti ilaalanii jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuuttuni wal morkiif wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoollee amma 25 gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social mediaatti fidan abalu laayikii akkamiin na jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanaan maqaa isiniif hin dha'a qoradheetiin jira waamma ijoolleen daasoraa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhufte jechuudha. So rakkoon biraa agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuwaa nama tokkotu alartii itti na godhe qorate
yeroo wal ajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaati Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irratti dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. San qofa osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 200 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne ka dur dahannati wayyaanidhaa turan. Ka dahannati Yaman turan. Ka dahannati Soomalee turan. Ka dahannati Eertiraa turan. Ka dahannati Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivert gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasaa turre daayivert gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaa isin beektan irra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbi isinuu isa addaati. Warra bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqa? Agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii? Ijoollee waan takka ofirraa quba hin qabne Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti. Jimmaa fi wallu. Sanboota walla tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas sii fidan arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufee. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qoranne keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Asii aanaa sirkaati. Isa madada qeerroo sheerriyaa dingalchi. Baabaa sheerriyaa dingalchi qeerroo. Itti fufi. Waanuma hedduu gaddisiisee mataa na nyaattu keessan si hima. Ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa agarreetun hedduun takka ijoollee sirkaati arsii ba'a. Hedduun biraa immoo artummaa furseeti walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaa
hawaasa fi tinni sooson ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee ijaaramtee jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee ayyoo abboo gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo abboon isaa amata gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Ayyoo abboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan. Nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse akeenisa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a itti baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti mana tokko keessa nam 30-40 galaat turan gaafa dhawra turuntoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan, sheekonni Baalee, sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifiin nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo wal hin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaaf faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti asuuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni Jarman taa'e, Ingiliz taa'e, Kaanadaa taa'e, Ameerikaa taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya ifiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant bal'aa dhufaa jira. Farra balli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii jiranii wajjin wal taane gadi gurra. Lammiidhaati lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii. Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo qaxaqee galte qeetti moggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyya